Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gungumaa uummataa keenya kabajaa bakkuma jirtan sinaa ga'u jedha amajjii 2026 oduu guyyaa irraatiif qindeeffame kan isin biraan geenyu ta'aatii jalqaba irratti hangafoota oduu. Walga'iin idilee koree dhaabbii gamtaa Afrikaa nageenya bishaan Afrikaa irratti xiyyeeffate har'a eegala. Trump humna dabalataa gara Minisootaa erguufi USA'n Kuubaa akeekkachiistee osoo hin barfatiin waliigaltee irra ga'uu yookiin balaa dhufuuf qophaa'uu qabda jette. Manni murtii olaanaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii dhimma duguuggaa sanyii Rohinjaa dhaggeeffachuu eegaluufi dhaabbanni meettaa akkaawuntiiwwan daa'immanii ugguruu eegalee. OFM dambalii gungumaa uummataa irraa oduu isinitti himuun kan isin waliin turan gadaa walaabuuti amma oduu bal'inaan. Walga'iin idilee koree dhaabbii gamtaa Afrikaa nageenya bishaan Afrikaa irratti xiyyeeffate har'a eegala. Walga'iin idilee 51ffaa koree dhaabbii gamtaa Afrikaa nageenya bishaan Afrikaa PRC irratti xiyyeeffate har'a magaalaa Finfinneetti akka jalqabu ibsame. Dabalata isaa akka ta'an isiniif dhiyeessina. Bulchiinsi Walga'ii idilee 51ffaa koree dhaabbii gamtaa Afrikaa nageenya bishaan Afrikaa PRC irratti xiyyeeffate har'a magaalaa Finfinneetti akka jalqabamu ibsame. Walga'iin mata duree dhiyeessii bishaanii itti fufiinsa qabuu fi nageenyi isaa eegame akkasumas qulqullinaa fi seerota eegumsa bishaanii mirkaneessuu milkaa'ina galma ajandaa 2063 jedhuun gamtaan Afrikaa kan qopheesse ta'uu ibsameera. Yaadni ijoo marii kanaas nageenyaaf eegumsa qulqullina bishaan Afrikaa irratti kan xiyyeeffate yoo ta'u, marii kana irratti gamtaa Afrikaa fi hooggantoonni gamtichaa biyyoota miseensota gamtaa Afrikaa ambaasaddarootaa fi dippiloomaatonni akka hirmaatan odeeffannoon gamticharraa argame ni mul'isa. Marii kana irrattis wiixineen mana marii koree raawwachiiftuu gamtaa Afrikaa 48ffaa gurraandhala 4 fi 5 2018 adeemsifamu akkasumas yaa'ii hooggantoota gamtichaa 39ffaa gurraandhala 7 fi 8 2018 adeemsifamu irratti ni mari'atama jedhamee eegama. Dabalataanis koreen gabaasa 2025 kan dhaabbilee gamtaa Afrikaa jalatti argaman dhiyeessanii akka dhaggeeffatanis ibsameera. Nageenyaaf tasgabbii daldala bilisa ardii Afrikaa fi walitti hidhamiinsa diinagdee riifoormii dhaabbileef karoora baajataa ilaalchisee sanadoonni akka dhiyaatanis ibsame. Koreenis yaada marii gamtaa Afrikaa kan 2026 irratti yaada ni kenna jedhamee eegama. Walga'iin koree dhaabbii gamtaa Afrikaa 51ffaan amajjii 22 2018 akka turu odeeffannoon gamtaa Afrikaa irraa argame ni ifoomsa. Trump humna dabalataa gara Minisootaa erguufi bulchiinsi Doonaald Trump humna dabalataa dhibbaan lakkaa'amu gara bulchiinsa USA Minneapoolisitti akka ergu beeksise. Bal'ina isaa akka ta'an isiniif dhiyeessina. Bulchiinsi Doonaald Trump humna dabalataa dhibbaan lakkaa'amu gara bulchiinsa USA Minneapoolisitti akka ergu beeksise. Qondaalli Imigireeshinii Ameerikaa dubartii umurii waggaa 37 Reenii Nikool Guud jedhamtu rasaasatti dhukaasuun haala suukaneessaan ajjeesuun ni yaadatama. Dubartiin kun mana jireenyaa isiirraa dhiyeenya irratti kan ajjeefamtedha. Akkasuma dubartii gaarii amala qabeettii turte garuu lubbuu isii haala suukaneessaan darbe jedhan maatiin isii. Ministeerri dhimma biyya keessaa USA Kiristine Weem humni dabalataa kan ergamu qondaalonni Imigireeshinii fi tika daangaa nageenyaan hojii isaanii akka hojjetaniif jedhani. Erga dubartiin kun ajjeefamtee booda magaalota USA garaagaraatti mormiin qondaalota Imigireeshinii mormu bahameera. Bulchiinsi Trump Imigireeshinii balaarraa of oolchuuf ajjechaa raawwate yoo jedhu aangawoonni Minisootaa ammoo dubartiin kun balaa fiddee hin qabdu jechuun gocha kana balaaleffataniiru. Senatarri Minisootaa Tiinaa Smith dubartiin kun ogummaa walolootiin kan beekamte damee kanaanis badhaasa kan argatte ta'uu fi lammii Ameerikaa ta'uu fi ogummaa gitaaraan beekamtuu ta'uu ibsu. Ogummaa baruu Creative Writing Virginia University Norfolkitti kan barattee fi dhalootaan Colorado Springs yoo taatu bara darbe kan magaalaa Kansas irraa gara Minneapolis godaante. Aangawoonni magaalattii dubartiin tokko seera Imigireeshinii kabajuu fi hojiirra oolchuun nama beekamtuudha jechuun falmanii fi bulchiinsi Trump garuu shororkeessituu biyya keessaa jechuun ibseera. Abbaan manaa isii duraanii osoo daa'ima isaanii mana barumsaatiin ga'anii deebi'anii qondaaltota ejentoota Imigireeshinii karaatti arguu himanii. Haati dubartii kana Donnaa Gaanger ammoo intalli isaanii ejentoota kanneen wayita argitu rifachuu dubbatanii. Pireezidaantii ittaanaa USA JD Vance ajjechaan qondaala Imigireeshinii dubartii tokko irratti raawwate balaa hamaadha. Garuu balaa isiin ofitti fiddeedha jedhaniiru. USA'n Kuubaa akeekkachiisuun osoo hin barfatiin waliigaltee irra ga'uu yookiin balaa dhufuuf qophaa'uu qabdi jette. Doonaald Trump ammoo Kuubaa doorsuu eegalanii biyyattiin waliigaluu yookiin balaa dhufuuf itti gaafatamummaa fudhachuuf qophaa'uu qabdi jechuun boba'aa fi maallaqni Venezuelaa gara Kuubaa fe'amuu akka hin qabne akeekkachiisaniiru. Guutuu isaa akka ta'an isiniif dhiyeessina. Doonaald Trump ammoo Kuubaa doorsuu eegalanii biyyattiin waliigaluu yookiin balaa dhufuuf itti gaafatamummaa fudhachuuf qophaa'uu qabdi jechuun boba'aa fi maallaqni Venezuelaa gara Kuubaa fe'amuu akka hin qabne akeekkachiisaniiru.
Pireezidaantii USA kun erga amajjii 3 pireezidaantii Venezuelaa Nicolas Maduro magaalaa Caracas keessaa humnoota USA'n qabamee booda xiyyeeffannaa isaanii gara Kuubaa deebisaniiru. Venezuelaa fi Kuubaa michummaa yeroo dheeraa kan qaban yoo ta'u, Venezuelaan guyyaatti boba'aa baarmeela 35,000 gara Kuubaa ergite. Ministeerri malaa Kuubaa biyyi isaa qaamni kamuu osoo jidduu hin seeniin boba'aa gara keessaa galchuuf mirga qabdu fayyadamuu akka itti fuftu ibsani. Pireezidaant Tiraamp ammoo waan goonu qaamni biraa nu ajajuu hin danda'u jedhaniiru. Bulchiinsi Tiraamp mala malee boba'aa Venezuelaa dhaaluun Kuubaa keessatti rakkoo boba'aa fi ibsaa uumuu eegaleera. Jimaata darbes taankariin boba'aa 5ffaa Ameerikaan kan fudhatte kanas boba'aa Venezuelaa qoqqobbii jala jiruudha jechuudhaan ture kan saamani. Kuubaan waggootaaf boba'aa fi maallaqa hedduu Venezuelaa irraa galchituun jiraataa kan turte yoo ta'u, bakka kanaa ammoo abbootii irree Venezuelaa lamaan duraaniif tajaajila eegumsaa kennaa turte. Kuubaan waggootaaf boba'aa fi maallaqa hedduu Venezuelaa irraa galchituun jiraataa kan turte yoo ta'u, bakka kanaa ammoo abbootii irree Venezuelaa lamaan duraaniif tajaajila eegumsaa kennaa turte. Tiraamp garuu kanaan booda hin danda'amu jechuun miidiyaa hawaasummaa isaanii Truth Social irratti barreessanii. Kanaan booda boba'aa fi maallaqni gara Kuubaatti fe'amu hin jiraatu, zeeroo akka waliigaltee ragaan cimseen yaada kiyya dhiyeessam osoo hin barfatin jechuun barreessanii. Tiraamp Kuubaa akeekkachiisuun alatti qabxii waliigaltee yookiin balaa biyyattii eeggatu hin ibsine. Haa ta'u malee ministeerri dhimma alaa Kuubaa Bruno Rodriguez biyyi isaanii biyya fedhii agarsiisa kamirraayyuu boba'aa galchuuf mirga guutuu qabdi jedheera. Kunis jiddu seentummaa qaama kamuu malee akkasumas eeggattummaa tokko malee kan raawwatamu ta'a jedhe qondaalli Kuubaa kuni. Kuubaan akka USA dhimma biraa keessa seentee maqaa balleessuun yookiin humna waraanaan cabsuuf karoora hin qabdu jedhe. Tiraamp dhimma Kuubaa irratti tarkaanfii fudhachuu yeroo dubbatan waa'ee qabamuu Maaduroo fi haadha warraa isaanii Siiliyaa Filoors kaasanii. Kuubaan waggootaaf Nicolas Maduroof dhuunfaatti humna nageenya ramaduun eegaa turte. Mootummaan Kuubaa Opereeshinii USA magaalaa guddoo Venezuelaa Caracas irratti gaggeessite lammiilee isaa 32 ta'an jalaa ajjeefamuu ibseera. Tiraamp amma Venezuelaan eegumsa isiif humna USA humna addunyaa irratti isa cimaa ta'e qabdi. Kan isaan eeguu fi isaan baraaru humna kana jedhaniiru. Rodriguez gama isaan Kuubaan tajaajila nageenyaa kennitu kamiifuu maallaqa yookiin beenyaa fudhattee hin beektu jedhanii. Tiraamp Kuubaa irratti karoorri isaanii inni sirriin maal akka ta'e hin ibsine. Garuu duraan biyyattiin ofiinuu kufuuf qophoofteetti waan ta'eef humna waraanaan keessa seenuun barbaachisaa akka hin taane dubbataniiru. Manni murtii olaanaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii dhimma duguuggaa sanyii Roohinjaa dhaggeeffachuuf eegaluufi. Manni murtii olaanaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii dhimma irra caalaan isaanii eenyummaa musliimoota Roohinjaa ta'an irratti Myanmar duguuggaa sanyii raawwattu jechuun wiixatarraa dhaggeeffachuu jalqaba. Dabalata isaa akka ta'an ibsiniif dhiyeessina. Manni murtii olaanaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii dhimma irra caalaan isaanii eenyummaa musliimoota Roohinjaa ta'an irratti Myanmar duguuggaa sanyii raawwatu jechuun wiixatarraa dhaggeeffachuu jalqaba. Dhaddachi kun dhimma duguuggaa sanyii jalqabaa gosa isaatiin mana murtii haqaa idil-addunyaa ICJ duratti dhiyaatedha. Hiikin isaas Myanmar bira darbee kan deemudha. Dhimmi Afrikaan kibbaa Israa'el waraana duguuggaa sanyii Gaazaa keessatti gaggeessiti jechuun himannaa dhiyeessite irratti dhiibbaa uumuu danda'a. Dhaddachi irra eegalame kun torbee 3 kan turu ta'a jedhamee eegama. Bara 2017 musliimoonni Roohinjaa hedduun duguuggaa sanyii mootummaa Myanmar raawwate jalaa miliquuf gara biyya ollaa Baangilaadesh baqataniiru. Akka dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti humnoota nageenyaa Myanmar jalaa miliquuf Roohinjaan 700 ol ari'amanii gara biyyoota ollaa baqataniiru. Gaambiyaan haleellaa raawwatame waggaa 2 booda dhimmicha gara mana murtii haqaa idil-addunyaa geessuun isii ni yaadatama. Baqattoonni kunneen ajjechaa jumlaa gudeeddii fi ibiddaan gubamuu akka isaan irratti raawwate dubbataniiru. Ergamni dhugaa barbaaduu dhaabbata mootummoota gamtoomanii haleellaan kun gocha duguuggaa sanyii akka ta'e xumureera. Haa ta'u malee aangawoonni Myanmar himannaa kana haleellaa gareewwan hidhattoota Roohinjaa haaloo ba'uuf hojii farra shororkeessummaa seera qabeessa ta'uu ibsaniiru. Dhaddacha duraa irratti hoggantuu yeroo sana Myanmar Aung San Suu Kyi himannaa duguuggaa sanyii Gaambiyaa guutuu hin taanee fi dogongorsaadha jechuun kuffiseera. Dhimmi kun duguuggaa sanyii akkamitti ibsamuu akka danda'u, akkamitti mirkanaa'uu akka danda'uu fi sarbamiinsa seeraa akkamitti akka sirreeffamuu danda'u dursa barbaachisaa ta'e ni ka'a jechuun qorataan walabaa UN Nicholas Koumijaan Rooyitersiif himaniiru. Dhaddachi kun ragaa miidhamtoota Roohinjaa ni dabalata jedhamee kan eegamuu fi dhiibbaa dhimmicha geessisuu danda'u ilaalcha keessa galchuun dhaddachi uummataa fi miidiyaaleef kan cufamu ta'uu Aljaziiraan gabaaseera. Abbaan alangaa ICC kanaan dura yakka kana kan raawwatan waraana Myanmar waraana poolisii biyyaalessaa eegdota daangaa fi lammiilee nagaa Roohinjaa eenyummaan isaanii hin beekamneen ta'uu ibsee ture. Dirqiin qe'ee isaanii irraa buqqa'uun alatti tilmaamaan Roohinjaanonni 10,000 ta'an humnoota nageenyaatiin ajjeefamaniiru. Akka dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti humnoonni nageenyaa Myanmar sarbama mirga namoomaa musliimoota Roohinjaa kaaba dhiyaa kutaa Raakine keessatti hafan irratti raawwachuu itti fufaniiru. Dhaabbanni meettaa akkaawuntiiwwan daa'immanii ugguruu eegale. Murtiin paarlaamaa Awustiraaliyaa daa'imman umrii 16 gadi miidiyaalee hawaasaa akka Feesbuukii,
Instagram, YouTube, TikTok, X, Threads fi kaan akka hin fayyadamne dhorgu hojiirra oolu eegaleera. Guutuu isaa akkattaan tusiniif dhiyeessina. Murtiin paarlaamaa Awustiraaliyaa daa'imman umrii 16 gadi miidiyaalee hawaasaa akka Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, X, Threads kaan akka hin fayyadamne dhorgu hojiirra oolu eegaleera. Kana hordofuunis miidiyaaleen hawaasaa eeraman kanneen kan bulchu kaampaanii Meetaa Awustiraaliyaatti akkaawuntiiwwan daa'imman umrii 16 gadi ugguruu eegaleera. Guyyoota muraasa keessatti akkaawuntiiwwan fayyadamtoota 550 olii ugguramuus beeksise. Instaagiraamii qofarraa torban tokkotti akkaawuntii daa'imman 330 ol ugguramuus ibse. Seera biyyattiin baaftee hojiirra oolchuuf dhaabbatichi akkaawuntii daa'immanii cufuu akka itti fufu ifoomseera. Mootummaan Awustiraaliyaa daa'imman umrii 16 gadi miidiyaalee hawaasaa akka hin fayyadamne seera baasuun dhorgaa kan kaa'eef qabiyyeewwan miidiyaalee hawaasaa guddina daa'immanii irratti dhiibbaa uumaa akka jiran komiiwwan dhiyaatan bu'uureffachuun jedhame. Kana malees daa'imman barnoota isaanii irratti akka xiyyeeffatanis ta'utu himame. Murtoon mootummaa biyyattii maatii hedduurraa deeggarsa argatus kaampaaniiwwan miidiyaalee hawaasummaa gama isaaniitiin guutummaatti ugguruu irraa qabiyyeewwan daa'immaniif malan seecha'uun akka dhiyaatan gochuu irratti xiyyeeffatamuu qaba jechuun mormaniiru. Daa'imman miidiyaa hawaasaa akka hin fayyadamne seeraan ugguruun Awustiraaliyaan biyya jalqabaati. Biyyattiitti dhaabbanni miidiyaa hawaasaa dhorgaa kaa'ame cabsuun mirkaneessa umrii malee daa'imman umrii 16 gadi akkaawuntii miidiyaa hawaasummaa akka banatan eeyyame $49.5 miliyoona akka adabamu murtaa'e. Tarkaanfii Awustiraaliyaa kan hordofuuf biyyoonni Awurooppaa hedduun xiinxalaa jiru jedhameera. Ameerikaattis kutaan bulchiinsa Filooriidaa tarkaanfii wal fakkaatu fudhachuun daa'imman miidiyaa hawaasaa irraa ugguruuf sochii eegalu miidiyaaleen biyyattii fi idil addunyaa gabaasaa jiru. Kabajamtoota daawwattoota keenya tamsaasni keenya akka namoota hedduu bira ga'uuf peejii keenya follow share gochuun akkasuma YouTube chaanaal keenya subscribe godhuu hin dagatinaa. Oduun guyyaa kanaaf qaban kanneen turanii waan nu daawwattaniif galatooma.